amma digdamaatti maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisaa akkana jedha. Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Kanaaf jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa. Isaanis of hin balleessinaa. Qooda kanaa Hafuura Qulqulluudhaan guutamaa. Qooqa gara garaatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa. Garaa keessan keessatti faarfachaa galata gooftaa dhageessisaa. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Sagalee kana nama Waaqayyoo kan ta'e Phaawulostuu warra Efesooniif sagalee kana barreessachaadha. Mana hidhaa keessa taa'etu warra Efesoonii fi sagalee kana barreessa. Maal jedhaa? Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa. Mata duree lallaba kooti itti waamama ofii beeku kan jedhudha. Ameen. Itti waamama ofii beeku. Maal jedha sagaleen kuni? Egaa attamitti akka deddeebitan maal godhaa? Haleelaa ilaalladhaa jedha sagaleen Waaqayyo. Kanaafi egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessota malee akka warra ogeessotaa hin ta'iniitti hin jiraatinaa. Akka warra ogeessotaa malee akka warra ogeessotaa hin ta'iniitti hin jiraatinaa. Obboloota koo attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaa malee akka warra ogeessotaa hin ta'iniitti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif itti hojjedhaa. Ila obboloota koo bara kana unuu fi biyyi lafaan jireenyi keenya garaagara. Unuu fi warri biyya lafaa akkaataa nuun itti jiraannu garaagara. Jechuun koo bakka isaan waan barbaadan hojjechaa silaasoo jedhanii bakka silaas ofiif garaa kutataniiru waan ta'eef dhimma ofiis hin qabani bakka biyyuma lafaa kanarra wanta jiru yookiin immoo waan aduu gadii waan biyya lafaa kanarraa mul'atu duukaa waan bu'anii fi ofuu yaadatan obboloota koo warra biyya lafaa keessa jiraatan. Nus biyya lafaa keessarra hin jirru miti biyya lafaa keessarra jirra. Garuu kiristaanni Waaqayyo waammate yookiin immoo kiristaanni Waaqayyo filate kan akka keenyaa nuun amma Waaqayyoon filatamnerra nuun fi warri biyya lafaa jireenyi keenya garaagara obboloota koo. Yoo hatanis yoo sobanis yoo waan garaagaraa godhanis sakaan isin itti guuttadhaa. Waan tokko ofii isaanii dhiisaniiru isaan. Isee aduu gadii kanarra biyya lafaa irra ija isaanii kaataniiru waan ta'eef wanti ta'uu hundumtuu silas akkuma godhanii jiraatu waan hunduma isaayyuu. Nuun garuu akkaataa jireenya keenyaa yoo waliin madaallee ilaalle biyya lafaarraa garaagara. Lamaan keenya biyya lafaa keessa jirra garuu nuun ifatti waamamne biyya lafaa keessaa qooda hin qabnu waan ta'eef itti waamama keenya beekuutu nu barbaachisa. Akkamittiin akka deddeebinu har'a anaaf isinitti dubbata sagalee Waaqayyo. Warra Efesooniif ture har'a immoo anaaf isiniif dubbatama sagalee Waaqayyo.
Haleelaa ilaalladha maal jechuudha haleelaa jechuun. Obboloota koo inni biyyi lafaa akkaataatti biyyi lafaa qalduun nurra hin jiru. Akkaataa dubbiin biyya lafaa nu madaalu. Sagaleen Waaqayyo akkanu qaldiin taane afaan keessaan bahin jedha. Haasaan illee nu madaala. Nu madaaluu qaba. Kiristaana tokko madaaluu qaba. Fiilmii garaagaraa diraama garaagaraa gaafa dhaggeeffannu illee nu madaaluu qaba. Hundi kan keenya miti obboloota koo. Akkuma wanti fiilmii garaagaraa isin argitanii nullee galanni isaaf haa ta'u keessaas hin qabnu hin argisuunis yoo dhageenya gurraan dhageenya malee hundi bareedaa yoo ta'e iyyuu hundi immoo kan keenya miti obboloota koo. Nu fudhatee sokka. Kanaaf akkaataan jireenya keenyaa akkaataan deddeebii keenyaa garaagara ta'uu qaba warra biyya lafaarraa. Itti waamama keenya beekuu qabna. Hubachuu qabna. Maadha beektu sagaleen Waaqayyo jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa. Maal akka ta'e biyya lafaa keessaa nu barbaade Waaqayyo. Eega biyya lafaa keessa nu barbaade immoo fedhii keenya barbaada fedhii keenya. Yoo nuun balbala keenya saabbanne kottuu noori kottuu seeni yoo nuun ittiin jenne Yohaannis mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 20 natti fakkaata yoo dogoggoruu baadha. Ani balbalarra dhaabadhee nan rurrukuta namni laphee isaa naa baru yoo jiraata tusallan galaa wajjinis dhiyaadhee maaddii nan nyaadha. Fedhii keenya barbaada obboloota koo Waaqayyo. Fedhii Waaqayyoon akkamittiin simanchaarra nuun. Akka warra ogeessotaa moo akka warra ogeessotaa hin taane itti deddeebina laata. Kottaa ofaa ilaallu itti waamamoo ofii beeku. Utuu biyya lafaa kanarra jiru mee kottaa ofaa yaadannu obboloota koo. Bara dargaggummaa kee uumaa kee yaadadhu sagalee Waaqaa. Keessumaa maal jedha beektuu achuma gadi siqee guyyoonni kun guyyoota gadee waan ta'aniif utuu hin dabarsin maal hin godhinaa? Utuu hin dabarsin maal godhaa? Itti hojjedhaa. Guyyoonni kun guyyoota godhee waan ta'aniif utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Kana jechuun isaa obboloota koo bara hojjechuu fi dandeenyutti hojjechuu jechuu isaati. Kana jechuun isaa bara isaaf tajaajiluu dandeenyutti tajaajiluu. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif. Kana jechuun isaa biyyi lafaa na barbaada obboleessaa. Biyyi lafaa nu barbaada. Seexanni nu barbaada. Foon keenya nu barbaada. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif. Ila gadheedha guyyoonni kun. Gadhee akkamitti ta'a yoon siin jedhe foon keenya nu barbaada. Seexanni nu barbaada. Biyyi lafaa nu barbaada. Waaqayyos immoo nu barbaada. Akkasi gara itti gortu beekidha. Kana jechuun. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif utuu hin dabarsin itti hojjedhaadha. Utuu hin dabarsin. Kanaaf bara waan hundumtuu nu barbaadu kana. Yoo isin kaatanii amma yoo isin nama tokkoof kadhatan yoo akka koo taatanii lola baay'een nurratti banama. Gaafa tajaajiltan lola baay'eetu isinirratti banama. Kana jechuun maal jechuudha? Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif wanti baay'een sababii isin barbaaduuf jechuudha. Isin immoo maal hin godhinaa? Itti hojjedhaa hin dabarsinaati. Daadhii wayinii duddanii hin machaa'ina eessuman biyya lafaa sila isinitti meera. Faalama garaagaraa qaba biyyi lafaa. Qilleensimti biyya lafaa kun haala qaba. Faalama garaagaraa qaba. Wantoonni nama hawwatan baay'eedha. Daadhii wayinii dhugdanii hin machaa'ina. Qooda kanaaf hora qulqulluu hammachaa'edha. Kanaaf obboloota koo itti waamama keenya beekuun nurra jira. Kanaaf sagalee Waaqayyoo galgala kanaa akka nuun dammaqnu nutti dubbata. Hirriba hafuuraa keessaa barri itti dammaqan baran obboloota koo.
Barri itti dammaqan amma obboloota koo. Har'a utuu aduun jiru, utuu yeroon jiru, ati yaa'ee isa raftuu dammaqe warra du'an keessaas ka'i Kiristoosiif hin ibsaadha sagalee Waaqa. Hirriba keessaadha. Lakki. Hirribni waa lama. Tokko hirriba hafuuraa, tokko immoo hirriba foonii. Maal jechuudha hirriba hafuuraa jechuun? Hirriba hafuuraa jechuun kadhatatti dadhabuu. Bakka jira miti jilbisa nama mugaleessa nama bakka baay'eedha. Zirziriisaa keessa isiniin naqu isinumti hiikkadha. Kanaafi ati yaa'ee isa raftuu dammaqi. Warra du'an keessaas ka'i Kiristoosiif hin ibsaadha sagalee Waaqayyo. Yeroon inni itti dammaqnu amma obboloota koo. Nutti dhiyaateera guyyicha obboloota koo. Kanaafi kottaa yeroo nuti itti ogummaadhaan deddeebinu ammadha. Isa durii caalaa. Isa durii caalaa sanuu ife caalaa. Akka nuu ifu of gochuu qabna laphee keenya bannee fi Waaqayyo noori yennaani kottaa noori. Ani san jira inna Waaqayyo. Iddoon an jiru ofiif of deeffachuun qaba ani. Kanaafi itti waamama ofii beekuun maalirraa argama isa jedhuufi itti waamama ofii beekuun akkamitti argama yookiin maalirraa argama isa jedhuuf tokko kadhataan argama. Kadhataan argama. Tokko kadhataan argama. Luqaas boqonnaa 26 irratti qoramatti akka hin galleef kadhadhaa. Waa'ee kadhannaa kan odeessu baay'eedha. Tesalonqee irrattis kadhatuma odeessa. Deebitanii Roomee 12 irratti abdii qabdanitti gammadaadha Phaawulos. Rakkina moofsaadha Phaawulos. Waaqayyoon kadhachuuttis maal ta'a? Cimaa. Abdii qabdanitti gammadaa rakkina moofsaa Waaqayyoon kadhachuuttis cimaa jedha sagalee Waaqayyo. Hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafi Maatewos 7 irrattis kadhadhaa isiniif hin kennama balbala rukutaa isiniif hin banama barbaadaa hin argattu. Kan kadhate hundinuu hin fudhata kan barbaade isin argata balbala rukuteef isin banamaa. Maatewos 7. Waa'ee kadhataa kan odeessu baay'eedha bakka baay'eedha obboloota koo waa'ee kadhataa kan odeessu. Yesuusuu biyya lafaarra utuu jiru maal godhe hin kadhate. Yesuus nama guutuudhas Waaqa guutuudhas. Kanaafi biyya lafaarra bara deddeebi'aa ture Yesuus kanaanii qorumsi isarra jira waan ta'eef maal gochuu hin kadhata. Hin kadhata gaaratti ol bahee kadhata. Yeroo hundumaa utuun barsiisin kadhatee deebi'ee barsiisa. Yesuus hin kadhata obboloota koo. Kanaaf kadhataan argama itti waamama ofii beekuun. Kadhanni jaalala kan fidu kadhata obboloota koo. Waliigaltee kan fidu kadhata obboloota koo. Tokkummaa kan fidu kadhata obboloota koo. Garaagartummaa kan balleessu. Kadhata obboloota koo. Humna kan argamsiisu kadhata obboloota koo. Kadhanni waan baay'ee of keessaa qaba. Mansiin itti waamama keenyaa beekuu maalidha yoo jettan kadhataan argama. Maaliifi Yesuus Kiristoos maal jedhee? Egaa ani biyya lafaa mo'eera. Isinis jabaadhaa jedhe. Maaliin mo'e Yesuus kadhataan mo'e? Seexanni gaafa qoree gaafa Yesuusin qore sana maaliin mo'e? Kadhataan mo'e. Bara kana hoo kadhanni mana kee jiraa mana koo jiraa kadhan. Ani eenyu? Waan hundumaa bira ga'uun kan argamu kadhataan. Akuun kan ariifatu kadhataani. Lafa yaadan kan ga'an kadhataan obboloota koo. Na barbaachisa si barbaachisa kadhan. Kanaafi akkami laata? Waaqayyo gooftaan machaan waa gargaaru ameen. Ameen. Itti waamamoo fi beeku. Biyya lafaarraa har'a nuun amma jiraannutti qorumsi xinnoomti tokko gaafa nutti dhuftu bakka sila kadhachaa jiru hin dadhabna fooni waan ta'eef jechuudha. Foonni hin dadhaba. Fooni waan ta'eef foonni hin dadhaba. Garuu immoo Yesuus maal jedhe namni amma dhumaatti dhaabate maal ta'a hin fayyaa jedhe.
Kanaafi rakkinni nama udha biyya lafaa kanarraa. Inni kaan immoo utuu Waaqayyoon beekuu sooromee dhiisa. Inni kaan immoo utuu Waaqayyoon eeguu kakuu kakatee fi ituu raawwatamaniif dafee yookiin Waaqayyootu dhiisatu hin taane isicha eegu sanatu ariifatee achii deema. Garuu kadhanni ijoo dubbiiti kadhan. Hojii ergamootaa keessatti maal jedhaa humna amma argattanitti eessaan bayina Yerusaalemiin bayina. Maaliif humna amma argattanitti Yerusaalemiin bayina. Saba kana garaa wangeela lallabu laala. Garaa wangeela lallabu waan ta'eef humna amma argattanitti Yerusaalemiin bayina. Yoo nagaa kadhataa turan bartoonni taagaa kadhataa turanii humni isaaniif dhufe jechaadha. Hafuurri qulqulluun irra bu'ee jechaadha. Kanaafi kadhanni humna fida. Humnaan immoo obsatu argama. Obsi immoo qoramuu fida. Qoramuun immoo abdii fida. Tokkoffaan kadhata. Achiin humna. Achiin obsa. Achiin abdii. Waan baay'ee dhagaa. Garuu mata duree jara kana kan ta'u tokkoffaa kadhata. Yesuus Kiristoos kadhata nu barsiiseera. Kanaafiyyuu obboloota koo itti waamamni ofii kadhataan dhufa. Itti waamama ofii beekuun kadhataan dhufa. Kadhataan argamaa jechaadha. Kanaafi hammuma kadhachaa deemnu mul'anni keenya fagaachaa deema. Hammuma kadhachaa deemnu amantii keenyatti guddachaa deemna. Garuu kadhanni hin jiru taanaanoo. Kadhanni nu keessatti dadhabe taanaanoo. Hamma kadhata dhiisnu hafuurri keenya nu keessatti dadhabaa deemaa jechuudha. Hafuura keenya safuunii tun taane safuura qulqulluu. Fakkeenyaaf gisee yeroo tokko tokko namatti qabamtan dandeessanii kadhattu akka koo yoo taatan jechuun nama xixiqqoo yoo namatti muufanne qoodan kadhadhu araaran kadhadha dursee yoon araara kadhadhe ni kaman. Maaliif beektu bakka jechuun gadi bu'a amman araara kadhadhutu gadi bu'a. Dafeen immoo bakka araara yaa Waaqayyo araara jedheen deebi'a. Kanaaf eegasiin itti deebi'aa jechaadha kadhannaa. Kanaaf iyyuu obboloota koo maaliif hin galansiin dhaqee waan hundumaa kana kan fidu kadhata. Ermiyaasiin maal jedhe beektu? Macaafa Ermiyaas irraa jecha boqonnaa 33 lakkoofsa irratti maal beektu? Na kadhadhu ani siifan nagaa wanta ati qortee bira gahuu hin dandeenyes sitti nani maal? Ermiyaas 33 lakkoofsa 3. Na kadhadhu ani siifan nagaa. Argitu? Na kadhadhu ani siifan nagaa wanta ati qortee bira gahuu hin dandeenye. Kadhataan edaa waan qoramanii bira waan qoranii bira waan nuun qorree bira gahuu hin dandeenye sedaa nutti maa edaa Waaqayyo. Maaliin kadhataan? Maaliin kadhataan? Wanta ati qortee bira gahuu hin dandeenyes sitti nan himaa. Kanaafi obboloota koo edaa yoo kadhanne waan barbaanne arganna jechaadha Waaqayyo irraa. Waan maal waan nuun qorree bira gahuu hin dandeenye jechuun bakka yeroo sana Ermiyaasiif miti har'a immoo anaaf isiniif. Har'as na kadhadhaa ani isiniif nagaa wanti isin qortanii bira gahuu hin dandeenye isinitti nan himaa nuun jedha har'as. Kanaafi kadhataan waan nuun qorree bira gahuu hin dandeenye illee hin argannaa jechaadha. Maal jedhe beektuu faarsa Daawit boqonnaa isaallee irraanfadheera dhiifama garuu Waaqayyo warra isa sodaatanitti yaada isaa isa dhokataa yoo beeksadha. Yaada isaa isa dhokataa warra kam warra isa sodaatanitti. Kadhataan amma kadhataan sodaan hin dhufaa Waaqayyoon sodaachuun dhufachaadha kadhataan Waaqayyoon sodaannaan yaada isaa isa dhokataa yoo nutti beeksisa jechuudha. Maqaa Yesuus nu warra carroomedha ameen. Dhugaa warra carroomedha bakka. Itti jiraannee jennaan Waaqayyoon kadhannee jennaan nu warra carroome. Yoo Waaqayyoon sodaanne yaada isaa isa dhokataa arganna taanaa immoo maanni jiru malee dhugaa. Baga carroomne ameen. Ameen. Kanaafi kadhataan dhufa.
Akkaante amantee itti waamama keenya beekuun tokkoffaa kana isaan dhufa. Lammaffaa amanamuu. Kadhataan argama isiniin jedhee tokkoffaa. Lammaffaa amanamuu. Amanamanii jiraachuu jechaadha Waaqayyoof amanamanii jiraachuu. Boolaasaa qaba jalamuusaa. Macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1-10 irratti achi argachuu dandeessu jechaadha. Amantiitu hin taane amanamuu. Waaqayyoof amanama jechuukooti. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1-10 irratti maal argattu beektu namoota lama argina achitti. Ameen jira Yesuus. Ameen. Hallelujaa. Ameen. Hojii ergamootaa kana keessatti namoota lama agarra. Namoonni lamaan kun eenyu jedhamu? Haadha manaa abbaa manaa. Isaanis Anaaniyaasii fi Safiraa jedhamu jechaadha. Hojii ergamootaa kana irratti isin dubbisachuu dandeessu. Ani yoon isin dubbisiise tarii yeroon keessan deemuu danda'a jedhanii macaafa hojii ergamootaa jechaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 kana keessatti maal argina? Haadha manaaf abbaa manaa. Isaanis Anaaniyaasii fi Safiraa jedhamu jedha sagaleen Waaqaa. Innaa Anaaniyaasii fi Safiraan kun lafa qaban tokko gurguratan. Lafa qaban kana gurgurataniitu maal waliin jedhanii gar tokko irraa hirannee kaawwannaa jedhan akka maalitti jiraachuu danda'ani. Aduukaa jirtu haleluuyaa. Lafa qaban kana hin gurguratanii jedha sagaleen Waaqa. Lafa qaban kana gurgurataniitu gar tokko dhoksatanii kaawwatanii jedha sagaleen Waaqayyo. Bara sana horii ergamootatti geessu. Bara sana jechaadha. Inna garuu ergamoonni baay'ee jaalalaan hafuura qulqulluun akka addaatti isaan gidduutti hojjechaa waan jiruuf hattuun hatteen baatu bara sana. Waliin makteen baatu, sobduun sobdeen baatu. Bakka waan dhugaa ishee hojjetu. Inna lafa qaban kanarraa maree haadha manaa isaatiitiin waan godhee fi Ananiyaan kuni gar tokko dhokfatee jedha sagaleen Waaqaa. Gar tokko itti geesse ergamootatti geesse. Innaani Phexros hafuura qulqulluutu waa ibsaaf akka inni irraa dhokfatee kaawwate ibsaaf hafuura qulqulluutu. Jennaan Ananiyaa kana maal jedha? Lafa qabdan kanaa amma kanatti gurguratanii jedhee gaafata. Eeyyee amma kanatti gurguranne. Amma kanatti gurguratanii? Amma kanatti gurguranne. Sii jedheen. Lafichi utuu hin gurguraminis harka kee keessa jira mitiire. Eega gurguramees immoo harkuma kee keessa jira mitiire. Akka hafuura qulqulluu sobduuf maaliif seexanni garaa kee keessa guute? Akka eenyu sobduuf? Akka hafuura qulqulluu sobduuf. Maaliif seexanni garaa kee keessa guuteree jedha Phexros. Maaliin geggeeffame? Hafuura qulqulluudhaan geggeeffame. Jennaan innoo yeroodhuma sanaa rifateetu achumatti lafa dheedu'eera sagalee Waaqayyo. Nu haa baraaru ameen. Wanti nuuf jenne amanamuu dhabuu nu haa baraaru. Ameen. Jennaani namoonni achi sunis bakka hin dinqisiifatanii jedhee yaadaga maaliif wanti kun wanta jedhamee yaadamnedha akka namaatti. Akka warra kaaniitti geessuu dhufe innis warroonni kaanis itti geessaa oolu. Inni kunis immoo mana haadha manaa isaatiin waan tokko jedhanii itti geessani. Itti geessanni. Ennaani gaaffii kana gaafatamee ka'ee gaaffii kanarraa hafuu dadhabee du'ee jechaadha. Jennaani ergamoonni gadi baasanii awwaalanii sagalee Waaqaa. Bara sana immoo maal akka ta'e dhabdee turtee dhufte ta'ee hin beeku ta'e abbaa manaa annaku ta'e illee hin beeku. Akka sa'aatii 3 turtee haati manaa xaxxeera sagalee Waaqaa. Achumarraa. Akka sa'aatii 3 turtee haati manaa isaa xaxxee. Isheen gaarii gootee beektii turteedha. Eenyu? Ananiyaan. Isan isheedhaan mari'atee kana maal gootee beekti?
gaarii gootee beekti. Gudii isaaniitti dhufuuf jedhu beekan isaan waan xinnoodhaaf jedhanii amanamuu dhabanii. Aqxee isheenis dhaabatte fuula Phexros fa'aa yookiin fuula ergamootaa dhattee gaafa isheen dhaabattu akkamidha? Qabeenya keessan kanumatti gurgurattan? Kanumatti gurguran. As akkuma saasofde jechuun sanamne warri abbaa manaa kee awwaalanii as jiru sis gadi si baasu. Naan isheenis illee jettee achumatti lafa dhoofte duute jechaadha. Qabeenya isa hambifatan sanattis hin jiraanne amanamuu dhabanii akka hin taane taane jecha. Bara kana hoo beekan keenyatu Waaqayyoof amanama. Isinitti meree itti waamamoo fi beekuun amanamuudhaan dhufadeera. Kiristaana jarri kun isinii hafa galu. Anaaniyaan fa'aa kun kiristaana. Jedhee yaadamaa. Phexros fa'aatu hafuura qulqulluudhaan geggeeffameetu isa Waaqayyotti dubbatanii achiin du'an. Har'a hoo beekan keenya itti waamama keenya beeka firoota koo. Ani eessan jira? Itti waamamuu koon beekaa? Kiristaanummaan nuu galeera, hiikaan isaa nuu galeera. Maal akka ta'e nuu galeera. Namumti waldaa dhaqaafan dhaqaa ani. Namumti faarfataafan faarfadhaa, namumti lallabaafan lallabaa ani. Laboosa kuubaa labaa jedhameessa. Itti waamamni naa galeera, itti waamamni koo naa galeera. Meeqan gane meeqa nama ni laata? Eenyu isaafa nama name moo akka meeqa ganeen jira laata yoona ani. Ofittan lallabaa obboloota koo. Biyya lafaarran jira. Waan baay'een naquu namuu danda'a, waan baay'een harkaa wal dha'uu danda'a obboloota koo. Ani eenyu? Meeskii of madaalaa of gaafadhaa. Meeqan keenyatti amanamee jiraata Waaqayyoof? Meeqan keenyatti gammadaa jira Waaqayyo? Ammatu jarri suni keessaniin hunda isaa ta'ee tarii Waaqayyo waan godhuuf hin dhabu ta'a. Argitu dubartittii ishee saantima lama ofiifuu hin qabdu saantima lama buufte. Yaadattu? Boqonnaa isaallee maal keessa akka ta'e badaa isaan beeku dhiifamu. Dubartittiin garuu saantima lama ofiifuu saantima lama qabdi. Saantima lama qabdu sana buufte. Warra kan itti gammade yoo jettan ishee saantima lama buufte itti gammade Waaqayyo. Warri kaan maaliif itti hin gammannee jettanii yoo na gaafattanii gaaffii keessanii isiniif deebisuufi warri kaan waan qaban irraa buusan. Isheen garuu ofiifuu hin qabdu isumarraa maal goote? Isumarraa buufte. Sagalee Waaqayyo isee kanatu mootummaa Waaqa keessaa qooda qabaa jedhe. Hin dhabde malee silaa jechuudha nama namte jechuudha isheen jedhee nu badhan kakootti. Gaa hubannaan namaa garaa kakootti akka se'ee hubadha. Kanaaf obboloota koo har'a meeqan keenyatu Waaqayyoof amanamee jiraata? Meeqan keenya argata Waaqayyo? Meeqan keenyatu argata? Fakkeenya sanyii facaasuu gaafa dubbate Maarqos 4 irratti sin argattu. Maatewos boqonnaa 13 irratti sin argattu. Isa dhumarratti lafa gaariirra bu'etu kaan ija 30, kaan ija 100, kaan ija 60, kaan ija 30 dachaa ta'e jedha malee inni kaani qoraattii keessa bu'ee qoraattii nu dheedha. Inni kaani lafa gogaarra bu'eetu dafanii biqilanii biyyoo baay'ee waan hin qabneef idda gadi fageessanii waan ta'eef hin goganii inni kaan immoo karaa bukkee bu'anii yeroodhuma sana simbirroonni funaannattee nyaatteedha. Jireenya keenya keessatti chaalenjii gurguddaa keessa dabarra. Amma biyya lafaa kanarra jirru amma gara gooftaa yookiin gooftaan dhufutti yookiin nuun nan dhuttu chaalenjii gurguddaatu nuun quunnama. Kottaa mi'a madhumaatti warra dhaabatan taana. Hin amanamnaa fi Waaqayyoof jiraanna. Biyyoo gabbataadhaan qabee laphee namaa Waaqayyo dubbachaa ture. Yesuustuu dubbachaa ture laphee namaa. Laphee namaati malee lafa lafaa sana miti. Fakkeenya lafichi. Laphee namaatu bakka meeqatti hiramuu isaa hima malee. Har'a hoo lapheen koo har'a hoo lapheen kee. Isa qoraattii keessa bu'eedha moo? Isa lafa gogaa dhagaa biyyoo hin qabne irra bu'eedha moo?
Isa karaa bukkee bu'anidha moo isa biyyoo gaariirra bu'ee laata? Kottaa itti yaadnu itti waamama ofii beekuu. Inni sadaffaan tokkoffaan kadhataan argama jedheera. Lammaffaan amanamummaadha jedheera. Inni sadaffaan obsa. Obsaan itti waamama ofii beekuun argama. Macaafa Iyyoob boqonnaa tokko irratti gaafa arginu seenaan isaa bal'aadha. Irraan isinii fiiga malee seenaan isaa bal'aadha. Iyyoob nama qajeelaa, nama Waaqayyoof jiraatu, nama Waaqayyoof bulu, qulqulluun akka Iyyoob hin jiru jedhee sagalee Waaqaas kan dubbatu, Iyyoob nama qajeelaa akka ta'e sagalee Waaqayyoo nutti hima. Utuu inni kanaan jiru ijoollee 7 qaba. Harroota 500 qaba. Sangaa 500 qaba. Gaalota 3,000 meeqa akka ta'e hin beeku dhiifama isaa. Kanaan utuu jiru Iyyoob abbaa qabeenyaati iyyuu gaaf tokko seexanni Iyyoob kana Yesuusitti dhaqee kasase. Utuu Yesuus mee Waaqayyo xurraa dhowwee si wallaalle. Indoom dursee gaafate iyyuuti. Waaqayyo teessa turteen lafarra deddeebi'aan ture ni ka'eetu. Iyyoob nama koo qoruu dhuftee reennaani. Waan tokko seexanii deebiseef. Jennaan maal innoo qabeenyicha harka kee keessa jira. Garuu lubbuu Iyyoobaa tokko hin godhin jedhee. Maaliif beektu? Lakki agartuu kootti buutaa akkuma biyya lafaa irratti jedhee nu doorsisu kana utuu doorsisee fi wallaale miti. Ofitti isa butuudhaaf godhe jedhee yaada gaafa yaaduun. Itti ergee jechaadha Iyyoob. Iyyoobitti. Haqii lubbuu isaa garuu waa tokko hin godhin jedhee itti ergee. Qabeenya isaa xaragee dhufee takka turee ammas immoo leebulee takka turee ammas dhufee ateessa jiraattaa jedhee Waaqayyoon gaafannaan biyya lafaarraa deddeebi'ee sagalee Waaqayyoo labsaan ture jennaan boqonnaa tokko irratti dubbisachuu dandeessu anillee kaleessuun dubbisadhe iyyuuti. Takkaama isaayyuu jechaa kooti. Jennaani Iyyoob nama koo qoruuf dhuftee jennaan maala ta'u fayyaa kenniteettaa fi utuu ati fayyaa isaa dhoowwatte noo si ganaa. Maal isaatti buute jennaan bakka lubbuu isaa tokko na jalaan godhinaa dhaqiitii qaama isaa akka barbaadde godhee itti erge. Waaqumatti itti erge jechaadha. Maaliif gisee tokko gaafa rakkinni nurratti baay'atee gaafa rakkinni nu qoree nutti baay'atu Waaqayyo nan arguen. Waaqayyo mee zimmee ma dhaggeeffata Waaqayyo. Mee maaluma itti laatadha funyoo keenya nutti dheeresseetu. Amma mee horii gaafa baadiyyaa warri baadiyyaa dhuftan beektu. Horii mee akka barbaadetti hiixattee raawwatuttanii funyoo dheeraa isaatiin ittiin hiitanii horiitti. Akka as dhattee hidhattee iddoo midhaan hin qabne keessumaa gaafa gannaa faame yeroo gannaa midhaan hin faffacaasu miti. Bakka midhaan hin qabne jira gaa kalooma kan jedhamee horiimaaf qajeeleema baay'atee mataa'u. Yoo gadhiifne immoo midhaan nyaatti jedhanii waan yaadanii fi kaloon sun isaaf barbaachise iyyuuti ganna hafuunsaa jechaadha. Akka barbaadde taa'utu dheeddu as dhattee hidhattee eettaniitu funyoo isheetti dheeristaniitu bakka qayyaruudhaaf illee yaaddoftanii jechaadha. Maaliif achis yoo dhatte marga bona gaafa ga'u garuu xiqqoo qayyaruu nama gaafata lafichaan lafa qoqoreedha waan ta'eef jechuudha. Ganna garuu marga ofiisaa waan ta'eef qayyaruudhaafuu nama isin hin yaaddessanii jechaadha. Na akkasittiin gaafa kurumsi nutti baay'atu Waaqayyo nan argina. Yesuus garuu mee funyoo keenya xuruutti godhee nutti dheeresseetu akka nuti harkaan baane hin godha. Funyoo keenya immoo nutti dheeressa. Mee akka mataatti laatanii nu dhaggeeffata Waaqayyo. Kan nu dhaggeeffatuuf immoo nu miidhuuf nu dhaggeeffatu hin taane ofitti nu butuuf godha. Ofitti nu butuuf godha. Dhugaanis itti hima. Gaafa Waaqayyo callisuus deebiidha. Gaafa Waaqayyo dubbatus deebiidha jechaadha. Iyyoob kana gaafa dhattanii xuruutti dubbisattanii ilaaltanii waan baay'ee jedhee komate Waaqayyo. Waaqayyoon jechuudha Iyyoob. Waan baay'ee jedhee bakka diinota kootti dabarsee na kennee diinonni koos maaloo ta'anii lubbuun koo na keessaa ba'uu fi ani amma du'uuf waan baay'ee jedhee Iyyoob. Amma kana Waaqayyo callisee ma dhaggeeffata. Mee maal akka mataa laata akka mataatti laatanii nu dhaggeeffata Waaqayyo. Kanaafi
Waaqayyo zimmeree nu dhaggeeffachuun isaa obboloota koo nu miidhuun miti. Ilaaluuf obsa keenya. Amma obsa keenya ilaaluuf. Hamma qorama keenya ilaaluuf. Hamma rakkina keenya ilaaluuf. Warqeen abiddaan qorama obboloota koo. Warqeen abiddaan qorama. Akkuma warqeen Neetwoorkiin ishee qabee jiran fakkaata. waa'ee nama Waaqayyoo Iyyoobiin haasaa turre. Iyyoob kana gaa boqonnaa tokko irratti yaa seexanni hin qoresiniin jedheera. Qabeenya isaas harkaa fixee fayyaa isaas hin dhabee jechaadha. Amma fayyaa isaa dhabeera. Isa fayyaa isaa dhabe kana waan baay'ee jedheetu Waaqayyoon komachaa ture jechaadha. Maaliif obboloota koo obsi gatii nama kaffalchiisa. Qoosaatti miti Waaqayyoon beekuun. Dhuma keenyatu tola. Dhuma keenyatu bareeda. Har'a biyya lafaa irratti rakkachuun keenya, har'a biyya lafaa irratti gadi bu'uun keenya, jireenya biyya lafaa kanaa ishee xiqqoo, iseema kanayyuu hin dadhabnu. Garuu gaafa diippiliisa yaadnu jireenya lafaa kanatu hin taane jireenya waaqarraatu caala. Waaqarraa bara baraan jiraan. Lafarra garuu yeroo muraasa jiraan. Baay'een keenya ana dabalatee gaafa qorumsi natti baay'atu ofan fakkeenya fudha. Gaafa qorumsi natti baay'atu ofuu yaadadhee isee waaqarraa sana yaaduun naan dhufu yeroo baay'ee. Maaliifi utuu yaadadhe yookiin immoo utuun itti yaade isa waaqarraatu caala waan ta'eef isa yaaduun qaban ture. Kanaaf obboloota koo itti haa yaannu. Obsi gatii nama kaffalchiisaa. Yesuus keenya immoo nutti himeera. Waan biyya lafaa irratti dabarse hundumaa nutti hime. Anaaf jettanii hin hadheeffamtu jedhe. Anaaf jettanii hin arrabsamtu jedhe. Utuu hin godhin gootetti jedhuu jechuudha isaatiin kana jechuudha. Utuu hin godhin gootetti. Biyyi lafaa waan isin kan gootataniif isin jaallataan jenni. Isin jibbaa anaanuu nan jaallanneedha biyyi lafaa. Luqaas boqonnaa 6 irratti gaafa dhaqxanii gara 20 fakkaata. Yoo dogoggoruu baadhe. Biyyi lafaa isin hin jaallatu jedhe. Anaaf jettanii immoo hin arrabsamtu jedhe. Anaaf jettanii immoo hin hadheeffamtu jedhe. Gammadaa immoo mootummaa Waaqayyoo kan keessanidha jedhe. Biyyi lafaa anaanuu nan jaallanne. Isin immoo sababii kan kootatanii biyyi lafaa immoo isin hin jaallatu jedhe. Hin ari'ataa jedhe. Akkuma kan koote anaanuu na ari'atanii jedhe. Egaa anaanuu na ari'atanii isin immoo fakkaatti koo waan ta'eef maal hin taatu hin ari'amtu jedhe. Hin ari'atamtu jedhe. Kanaaf obsi waan baay'ee nama gaafata. Iyyoob kana gaafa sagalee Waaqayyoo dubbisattani baay'ee Waaqa komachaa ture. Hafuurri koo na keessatti sokkeeraani duufanii Waaqayyo harka diinota kootiitti dabarsee na kenne jedhee jechuudha waan baay'ee. Firoonni isaa jajjabeessaa turanii isas bakka uumaa bakka wanti tokkoyyuu jabina isaaf ta'uu hin dandeenye. Garuu dhumarraa gara boqonnaa 42 gaafa dhaqxanii dhumarratti qabeenyi inni qabu hin deebi'ee fedhe sagalee Waaqayyo. Kanan bira darbuu hin dandeenye ati jetteen haati manaasaa Waaqayyoon ganteen duutuuyi. Fayyaa kee yoo dhowwate qabeenya kee yoo sirkaa fudhate
Kana caalaa maal ta'utti edda ofiifuu du'uudhaaf jechuu ishee hin oolle egaa. Du'uudhaaf maaliif ati Waaqayyoon ganteen duutu jennaan yaa dubartii nana akka dubartii gowwaatti hin dubbatin. Gaarii yoo sarkaan fudhannaa hamaa immoo sarkaa hin fudhannu ittiin jedhe. Gaarii yoo sarkaan fudhannaa hamaa immoo maal hin goonu sarkaa hin fudhannu. Qullaa koon dhaladhee qullaa koo isatti ol deebi'aa. Eegasuma rakkinni gaafa itti jajjabaachaa deemtu komii kana baay'isaa dhufe. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo obsaan akka itti waamama keenya beeknudha. Kan nu mirkaneessu jechaadha. Obsi kakuu ofiitti nama buta obboloota koo. Keessumaa utuu hin guungumin hin dandeenyu bara kana biyya lafaa kanarraa amma jirrutti malee yaa isa utuu hin guungumin taa'ee obsee Waaqayyoon eeggatu. Inni attam gaariidha silaa. Garuu hin dandeenyu malee. Kanaaf sina isinitti meera obsi qoramuu fidaa qoramuun immoo abdii fidaadha sagalee Waaqayyoo Roomee irratti gaafa dubbatu Phaawulos. Obsa nu gaafata obsaan itti waamamuun keenya itti waamama ofii keenyaa hin barraachaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Inni arfaffaanii fi inni dhumaa obsi itti waamama keenya beekuun maalirraan argama? Ejjennoo. Ejjennoo fudhachuu ofirratti ejjennoo fudhattu jechuudha. Ofirrattan ejjennoo fudhadha. Yoo na baases naana baasu, yoo na dhiises naana dhiisu. Yoo na gashes naana gashu, yoo na ajjeeses naana ajjeesu. Yoo na jiraachises naana jiraachisu, yoo na fayyises naana fayyisu. Yoo na dhukkubsachiises naana dhukkubsachiisu, yoo na kaases naana kaasu. Kanumadha. Ofirratti ejjennoo fudhachuu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa tokko gaafa dhannu waa tokko agarra. Namoota Daani'elii wajjin namoota 4 dabarfamanii harka mootiitti yookiin immoo kennaman sana argina warra waaqolii tolfamoo isa waaqessu mootiitti dabarfamanii warra kennaman argina. Maqaan isaanii illee naan galuu dhiifama. Isaan kun dabarfamanii kennamanii barnootaanis baay'ee sammuu isaanii banamoodha. Sammuu isaanii banamoodha. Mootiin nyaata ofii nyaaturraa hin mureef jechaadha. Hamma waggaa 3 wantichi gimgamaan isaanii hamma waggaa 3 jechaadha. Waggaa 3tti gaa namni beekumsa argatee gaa fuula mootiitti dhiyaatee inni ilaalamaa jechuudha. Namni nyaata mootii nyaate kuni furdachuu qaba yookiin immoo ijatti yookiin fuulatti toluu qaba jechaadha. Kanaaf jarri kun arfanii namoota mudaa hin qabneedha sagalee Waaqayyoo boqonnaa tokko dubbisa. Kanaaf qabeenyota warri kaanis jiru natti fakkaata. Warri namoota arfan kana wajjin warroonni barumsa kana baratan jiru natti fakkaata akka macaafni qulqulluun warri kaanis jiru hin jenne garuu akkaataa ani dubbisee na hubadhetti warri kaan namoota kun mudaan qabanii sababii jedhuuf egaa duuba isaa waa jira dheeyyaadha. Kanaaf iyyuu isaan kanaatti arfanittu maqaa moggaase. Sanaa booddee immoo namoota kanaaf namoota warroota mootii mana mootii ta'anii nyaata nyaatan kana barnoota olaanaa baratu siniin jedheen jira. Warra kanaaf qabeenya yookiin immoo waan nyaaturraa waan mootiin gaa akka bara sanaatti waan gurguddaa nyaata ta'e hin beeku isarraa hireefi jechuudha. Kan isaan nyaatan isarraa qoodeefi jennaani Daani'eel sagalee Waaqayyoo akka biqiltuu nyaatu yookiin immoo akka nyaata mootiin kenneef sana akka nyaanne garaa murateedha Daani'eel. Haleluuyaa. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Jennaani nyaata kana hin nyaadhu jedheetu garaa muratee keetu hangafa sana yookiin immoo maqaa isaatu naan galee hangafa warra xu'aashii jedhamti laata. Isaanii isaatti himannaan lakki mootiin maallaan jiraanaanii anaani natti dheekkama mootiin lakki kun ta'uu qabu jedhee Daani'eliin gaafannaan Daani'el
Immoo jaroota sadan kanaan akkas jedhe kottaame biqiltuu garaagaraa irraa nuuf fidanii biqiltoota garaagaraa nyaannaa ittiin jedhe jara kana sadaniin Daani'el jecha jalqaba ofii gaafate. Sanaa booddee immoo namichichi kuni lakki ani mootiin sodaadha akkamittiin akkas jettu ani yoo malkiin keessan yookiin bifti keessan kun gadi bu'ee ani mootiin natti dheekkama maal naan jedha lakkinnaan jara kanatti hime. Jara kanatti meechaadha Daani'el. Sanaa booddee jarri sadan sunis qaxxeedha waan ta'eef gobosiidha waan ta'eef ishii yoo nu baase nu haa baasu odii sadii sun isheedhaan itti walii galan egaa jechuudha. Ejjennoo ofirratti fudhachuudha jechaadha kun. Sanaa booddee akkasitti jedhu maaloo mee guyyaama kudhanii nu ilaali ittiin jedhan. Eenyuun jedhu namoota hangaficha sanaan jedhu. Jennaani guyyaa kudhanii fi ishi jedheetu guyyaa kudhanii booddee yoo nuni malkiin keenya sirraa hubaate akkasitti tole godhi jedhanii sagaleen waaqa. Jennaan ishi jedheetii ka'ee guyyaa kudhanii eeyyamee fi biqiltoota irraa fidee fi'edha. Jennaan biqiltoota irraa fidee fi jarri sun itti fayyadamanii nyaatanii gaafa guyyaa kudhanii booddee gaafa laalu jarri sun jara warra cooma nyaatan sana caalanii argaman jechuudha jarri arfan sun. Nu gubees nu haa gubu horiisa sadii nu siifis sagannu bifa kiraaraa kee bifa maseenqoo kee achi nurraa gati. Biyya lafaa kanarraa namoo wanti naaf jilgeeffadhu jedhu hedduudha. Naaf sagadi naaf gugguubi wanta dhude bara dhukkubsadheeti amantoota garaagaraa narratti wal jijjiirradhu dhaqii fayyii naan jedhanii narratti wal jijjiirani. Isinitti meeragaa chaalenjii garaagaraa baay'ee keessan dabarse isiniin jedheera. Gaafa mo'aatiif irratti dhiyaanne xinnoo tokko dhiyeessine garuu seenaa isaa kitaabni tokko iyyuu naaf fixu ammatuun ka'ee kitaabicha nan hattameen gadhiisadhee kitaabni tokko naaf fixu seenaan keessa dabarse jechaadha. Amantii garaagaraa narratti wal jijjiire maal laxxeen ilaaltu naan jedhan garuu jabina waaqayyoon malee jabina kun mooneen. Baasiniin jechuuf annaqe seenaa todeessachuuf otoo hin taane ejjennoo nu gaafata kiristaan bara kana wanti naaf sagadi jedhu hedduudha. Naaf sagadi kanaaf fayyitaa namni wanti namaan jedhu hedduudha. Kanaaf ofirratti ejjennoo nu gaafata jarri kuni bara na bukkee dinaasaa sanas bifa maseenqoo bifa kiraara kootti namni saganne maala ta'u abidda dachaa torbaatti darba ta'u bara sana meedoonii fi faaris. Meedoonii fi faaris jechuun seerri isaan kaa'an abeet diigamuu hin danda'u, shaaramuu hin danda'u. Ta'eedha eeyyeedha. Waa'uudhaa eeyyeedha. Bara sanaaf seerri meedoonii fi faaris kun diigamuu hin danda'u waan ta'eef namni kanatti hin saganne abidda dachaa torbaatti darbatama jedhamee labsiin baheera Nabukkee Dinaazaar bilaa sanaa booddee bara tokko garaa namaaf lafee dhiisa miti lammatatti hin deebiin jedheellee dhiisa keessa deebi'e. Jarri kun garuu maaramuu hin dandeenye. Akkuma jedhan bishaan ibiddatti darbataman beekaan irra sinii fiigaara. Raasaa kabaa. Abidda dachaa torbaatti darbatamani. Yoo nu gubees nu haa gubu yoo nu dhiise nu haa dhiisu malee maal siif hin taane siif hin sagan. Baafeessum. Siif hin sagan. Akamittiin sii sagannaa jedhan. Akamittiin sii sagannaa jedhan. Jennaan booddee bakka jarri kun hin tuffatanii bakka na tuffatanii jedhee ibidda dachaa torbaatti darbachiise. Gaafa ganama dhaqan tokko bifa ergamaa waaqa fakkaataa jedhe ofii masaa masakkara jechuudha mootii. Achiin dhaqanii keessaa baasanii warqaan keessa bu'an. Akkatti waaqummaan isaanii waaqayyooliin waaqummaan isaa inni meesheekshaa dira qabdi nagaa duukaa jiru mirkanaa'e jechaadha. Boqonnaa jaarrattis fakkii makana argina leenca ooshe Daani'eliin waaqayyo. Bara sana immoo namoonni itti nuu godhi milikkita kanatti nuu godhi meedooniin faaris jijjiiramuu hin danda'u hin beekta. Isatti milikkita nuu godhanii namoonni irratti intanii kaasan irratti qocolloo yookiin lola kaasaniidha sagaleen waaqaa. Sanaa booddee mootiin Daani'eliin hin jaallata. Karaa ittiin isa baasu barbaaduutti nama jedha sagaleen waaqa boqonnaa jaarratti kun. Daani'el boqonnaa jaarratti. Daani'eliin karaa ittiin hamma aduun lixxutti jedhama. Hamma biiftuun lixxutti Daani'eliin karaa ittiin isa baasu oolchu. Karaa ittiin isa oolchu barbaaduutti maal godhi hin nama jedha sagaleen waaqa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Garuu yoo barbaaduuf dhama iyyuu maal gochuu hin dandeenya oolchuu hin dandeenya. Jijjiiruu fi jarri itti maniiru. Seerri meedoonii fi faaris jijjiiramuu hin danda'u beekii jedhanii akeekkachiisa kennaniiru mootidha.
Sana booddee bakka inni dhaqee utuma garaansaa gadduu natti fakkaata kan achirraa hubadhutti dhaqeetu achi keessa buusee waaqni inni itti fuftee waaqeffatu si haa oolchu kaa jedhee achi keessa kaa'ee dhagaarra naqe. Maa achi keessa yoo kaa'aniiru yoo dhagaarra naquu dhiisaniiru ta'e Daani'el foon biran darba leenci foon biran darba foon biran darbu. Utuma dhagaan irra kaa'amuu nafeeyyuu foon biran darbu leenci. Argatee moo dhabee? Dhagaa fidanii irra naqaniitu bakka inni itti fuftee waaqeffattu kun si haa oolchu kaa jedhee mootii halkan guutuu nyaanni isa dagachiisu hin turreedha sagalee waaqaa. Nyaanni isa dagachiisu hin turre. Hirribnis ija isaatti hin dhufu. Ganama obboroodhaan ka'ee sagalee yaaddootiin jedha sagalee waaqaa dubbifadhaa achumarraa akkas jedha. Ganama obboroodhaan dhaqee sagalee yaaddootiin. Ameen. Ameen. Yaa Daani'el waaqni kee inni ati itti fuftee waaqeffattu si oolchuu danda'eera. Eeyyee yaa mootii bara baraan jiraadhu. Anoosi birattis waaqa birattis mudaa malee nan argame. Leenconni ana hin miine innis ergamaa isaa ergee na oolche. Utuu bara keenyaati mee? Eeyyee yaa mootii bara baraan jiraadhu innee qooda deebiifnuufi hamman isheedhaa godhaa inna dhugaa waaqa. Hin jennu. Eessa? Eessa? Baay'ee na dhiba sagaleen kun eeyyee yaa mootii bara baraan jiraadhudha sagalee achirraa mee dubbisadhaa dhugaa waaqa boqonnaa ja'a. Eeyyee yaa mootii bara baraan jiraadhudha eebbisan doo. Anoosi fuuldurattis mudaa malee waaqa birattis mudaa malee nan argame leencotas afaan leencotaas na oolche ergamaa isaa ergee jedheedha. Kanaaf mootiin gammadeedhaaf gammadee ariitiidhaan ol galee kottaa Daani'eliin baasanii silayyuu koo waan godhu wallaaletti malee Daani'eliin jaallata. Garuu haa ta'uyyuu malee oolchuu hin dandeenya akkasaatiif inuma nyaatama ture waaqayyoota isa oolchee. Gaafa nuu waaqayyoon ejjennoodhaan na oolches na oolche dhiisee jennee gaafa nuuni waaqayyoon duukaa ejjennoodhaan deemnu obboloota koo waaqayyo amaatti dabarsee nuun kenna. Garaa keenya argataa laatan jedhaman bara kana mee ani waama garaa kana ni argataa laata. Garaa koo akkamidha laatan jedha malee utuu nuun waaqayyotti of laanne firoota koo. Utuu nuun waaqayyotti garaa keenya guutuu yaada keenya guutuu utuu nuun waaqayyotti of laanne mee waaqumti mee waan tokko amaatti dabarsee nuun laatu dhugaan isinitti himaa. Kanaaf ejjennoo ofirratti fudhachuun obboloota koo nu barbaachisa. Hamma gara xumuraatti hin deemaa. Tokkoffaa itti waamamoo ofii beekuun maalirraa argaman jedhee tokkoffaa kadhataan argaman jedhee. Lammaffaan amanamummaadhaan argaman jedhee. Sadaffaan obsaan argaman jedhee. Arfaffaan ejjennoodhaan argaman. Haaleluyyaa. Ameen. Itti jiraachuun anaaf siin hin barbaachisa obboloota koo. Biyya lafaarra jirra. Biyyi lafaa waa baay'eetu nu eega. Diinni keessan akka leenca beelee isinitti naanna'ee ni adada sagalee waaqayyoo jabaannee baricha mo'achuutu nurra jira obboloota koo. Waaqayyo gooftaan maccaa sagalee isa dhageenye nuuf eebbisu